Isa jabaate yaadasa Kristos irra godhatee dafee jiraata. Malee biyyi lafaan ulfaata warra kan saatii qofaadhaaf mijata. Isa jabaate yaadasa Kristos irra godhatee dafee jiraata. Malee biyyi lafaan ulfaata warra kan saatii qofaadhaaf mijata. Warra kan Waaqayyo ta'an keessa qorumsa meeqa itti geggeeddaree laphee isaanii dha'ee madeessa. Muka ija gaarii qabutti murtuttee hamaatutti hammaata. Kanaaf ololli dirree kakuu nama kamittuu baay'ee jabaata. Biyyi lafaa eenyuudhaaf tolee warra kan Waaqayyo ta'an keessa qorumsa meeqa itti geggeeddaree laphee isaanii dha'ee madeessa. Muka ija gaarii qabutti murtuttee hamaatutti hammaata. Kanaaf ololli dirree kakuu nama kamittuu baay'ee jabaata. Isa jabaate yaadasa Kristos irra godhatee dafee jiraata. Malee biyyi lafaan ulfaata warra kan saatii qofaadhaaf mijata. Isa jabaate yaadasa Kristos irra godhatee dafee jiraata. Malee biyyi lafaan ulfaata warra kan saatii qofaadhaaf mijata. Ogeessanii Waaqayyoo namaanatu ammam rakkatus keessisaa boqonnaa qaba. Amma dhumaatti jabaatee kan dhaabatu bara booddeetti Waaqayyoo isaa qaba. Ogeessanii Waaqayyoo